Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota deeggartootaa fi hordoftoota viidiyoo keenya gama peejii keenya fayyaa feesbuukidhaan nagaa keessanii hunda duraa baga baraara 2020 akka lakkoofsa Awurooppaatiin isin ga'e jechaa baraaruufti kan jaalalaa kan nagaa fi kan fayyaan keessan itti eegame isiniif haa ta'u jenna. Ittaansuudhaan viidiyoo keenya kanaa dura gallakkisne irratti yaadaa fi deeggarsa nu gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha har'as akkuma kanaan dura viidiyoo mata dureen isaa dhiphina sammuu jedhu qabannee isinii dhufneen haga xumura keenyatti nu wajjin tura. Qabiyyeen keenya viidiyoo keenya har'aatis dhiphinni sammuu maali yookiin stressiin inni afaan Ingiliziitiin jedhamu yookiin afaan Amaariffaatiin cinqata inni jedhamu hinni isaa maal? Ittaansuudhaan maaltu dhiphina sammuu namatti fiduu danda'a? Inni sadaffaan immoo mallattoo fi amaloota namni dhiphina sammuu kana jala jiru agarsiisan maalidha? Inni arfaffaan dhiphinni sammuu rakkoolee fayyaa akkamii fa'aa ofirratti fiduu danda'a? Rakkoo yeroo dhiyoos ta'uu danda'a, rakkoo yeroo dheeraas ta'uu danda'a. Kanas tokko tokko inni ilaallaa jechuudha. Inni biraa yaada yookiin yaalli yookiin furmaanni dhiphina sammuu maaliin? Maaltu akkamiin dhiphina sammuu kanarraa baraaramuu yookiin furamuu akka dandeenyus ni ilaallaa jechuudha. Inni xumuraa dhiphinni sammuu sadarkaalee garaagaraa erga darbee dhiphinni sammuu yoo nu mudate yeroo akkamii daddabnee mana yaalaa ogeessa xiin sammuu dubbisuu yeroo qabnu maal akka gochuu qabnus ni ilaallaa jechuudha. Dhiphinni isiniif maali? Isin waa'ee dhiphinaa maal beektu? Hiikkaan dhiphinaa maal beektu laata? Deebii qabannee jirra wajjin tura. Dhiphina sammuu jechuun deebii sammuun keenya jijjiirama naannoos ta'ee jireenya keenya keessatti mudatuuf deebii kennuudha jechuudha. Kana jechuun jireenya keenya keessatti oduu hin beekne ta'es oduu haala hin beekamneenis ta'e jijjiiramni naannoo keenyas ta'e jireenya keenyatti mudatu. Jijjiirama naannoo keenya keessatti mudatu kanaaf sammuun keenya osoo hin beeknus ta'e osoo hin beekneef deebii kan kennuudha jechuudha. Dhiphinni sammuu kun nama hundumarrattu mudataa jechuudha. Sadarkaan isaa yookiin digiriin isaa garaagara ta'uu malee jechuudha. Namni hunduu dhiphina sammuutiin carraan qabamu ni jira jechuudha. Haa ta'u malee dhiphinni sammuu nama tokko tokko irratti sadarkaa guddaa yookiin namni tokko tokko rakkoolee xixiqqoo jiruudhaan gar malee dhiphachuu danda'u. Dhiphina sammuutiif saaxilamuu danda'u. Inni biraa immoo rakkoo guddaanis yoo jiraate akka saraatitti namoonni dhiphina sammuutiin saaxilamne ni jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni sababa ta'an jiru. Isaanis hawaasa keessa jiraatan yookiin biyya naannoo tokko keessa jiraatan dhiphinni sammuu akka garaagarummaa qabaachuu gochuu danda'a. Inni biraa uumamaan namni uumamaan dandeettii rakkoo dandamachuu garaagara qabaachuu danda'a. Namni tokko akka salphaatti dhiphina sammuutiif saaxilamuu danda'a. Inni biraa immoo rakkoo guddaadhaanis dhiphina sammuutiif saaxilamuu baachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiphinni sammuu kan irrattis nu hunda'a jechuudha. Inni biraa seenaa maatii keessatti tanaan dura namoonni dhiphina sammuu qabaatan yoo jiraatan firoota yookiin carraan dhiphina sammuutiin qabaatu hanga tokko jiraachuu danda'a. Kana wanti dhiphinni tokko maatii keessa dhiphinni sammuu yoo jiraatu dirqama namni sun dhiphina qabaata jechuu kooti miti. Carraan haga tokko jiraachuu danda'a jechuudha. Inni kana dura muudannoon kanaan dura qaba. Fakkeenyaaf rakkoolee kanaan dura mudatan keessa carraa garaagaraatiin tattaaffii goonee yoo bira dabarree kan dabarru ta'e yeroo lammataaf deebi'ee dhiphinni sun rakkoon sun kan mudatu ta'e akka salphaatti bira darbuu dandeenya jechuudha. Inni biraa saalaa yeroo baay'ee akka qorannoon garaagaraa agarsiisutti dubartoonni avreejilii walqixa yoo ta'es dhiphina sammuutiin carraan dhiphamu walqixa yoo ta'es yeroo baay'ee dubartoonni dhiira caalaa dhiphina sammuutiif ni saaxilamu jedhama. Inni biraa umriidha. Umriin namaa akkuma dabalaa deemuun dhiphinni sammuutis akka dabalaa deemu qorannoon garaagaraa ni agarsiisu jechuudha. Garuu dhiphinni sammuutiif rakkoon dafee kan miidhamuu danda'u umrii gadaanaa warra jiranidha jechuudha. Inni biraa faayidaa qaba dhiphinni sammuu. Rakkoon isaa maal? Dhiphinni sammuu faayidaas ni qabaa jechuudha. Yeroo xiqqaaf yeroo dhiphan qorumsarras yoo jiraanne ta'e rakkoo wayitis keessa jiraanne yoo ta'e rakkoo san keessaa akka dabnee baannuuf nu gargaara jechuudha. Dhiphinni sammuu yeroo xiqqoof faayidaa ni qabaa jechuudha. Kana malees hojii keenya qulqullinaan isaa akka raawwannu nu godhaa jechuudha. Egaa kana jennee sababoonni dhiphina sammuutiif nu saaxilan maalidha? Maal faatu dhiphina sammuu nutti fiduu danda'a? Inni jalqabaa
nama jaalatan dhabuu. Nama jaalatan hundi sababa du'aati. Nama tokko nama jaalame tokkodhaan dhiphina sammuutiif nu saaxiluu danda'a. Abbaas ta'uu danda'a, haadhas, obboleessas, obboleettii ta'uu danda'a, hiriyaas ta'uu danda'a. Akkasuma firoota ta'uu danda'a jechuudha. Namoota kana yoo dhaban kan jaalannu namoota jaalannu kana yoo dhaban dhiphina sammuutiif nu saaxiluu danda'a. Inni lammataa wal dhabdee maatiis ta'e kan jaalalleewwanii hawaasa garaagaraa keessa jiraatu akkasumas dhiphina biyya jidduu jiru keessattuu uummanni daangaarra jiran yoo biyyoonni lama wal dhuban dhiphina sammuutiif ni saaxilamu jechuudha. Jaalalleen lamaanis wal dhaban akkasuma hawaasa keessa soo jiraate uummanni nagaan bahee galuu kan hin dandeenye ta'e dhiphina sammuutiif nu saaxiluu danda'a. Maatii keessas daa'imman isaaniitiif akka dhiphina sammuutiif saaxilamu isaan godhaa jechuudha. Inni biraa fayyaa dhabuu yookiin dhukkuboota garaagaraa qabaachuu. Yoo fayyaa kan hin qabaanne yookiin irra deebi'ee kan dhukkuboota ta'u fayyaa keenyaaf akka fayyaa keenyaaf yaaddu dhiphina sammuutiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni itti aansu baqachuu yookiin qubattummaan biyya biraa keessa jiraatu. Akkuma beekamu namni baqatee biyya ofii biyya biraatti irra deemu firiidhaan yookiin bilisaan socho'uu hin danda'u. Wanta barbaades argachuu hin danda'u. Nama barbaades qunnamuu hin danda'u. Kanaaf kunis dhiphina sammuutiif nama gargaaruu danda'a jechuudha. Nama saaxiluu danda'a. Inni biraa galii gadaanaa akkuma beekamu namni yookiin jireenya isaanii gadaanaa ta'e dhiphina sammuutiif kan saaxilamanii jechuudha. Inni biraa jeequmsa siyaasaa biyyoota keessa biyyoota jeequmsi siyaasaa jiraatu dhukkuba sammuutiif kan saaxilaman keessattuu daa'imaa fi dubartoonni jechuudha. Biyyoota akka fakkeenyatti fudhan Liibiyaa fi Suuriyaa fa'aa yeroo ammaa kan dhiphina sammuutiif uummanni saaxilaman lakkoofsaan guddaadha jechuudha. Inni biraa hojii dhabuu. Hojii dhabuun akkuma biyya keenyatti dargaggoonni hojii dhaban dhiphina sammuutiif garmalee saaxilamuu danda'u jechuudha. Inni biraa maatirraa fagaatanii jiraachuu. Yuunivarsiitiis ta'e yookiin gara biraatirraa yuunivarsiitii ta'e hojiidhaaf jecha gara biyya keessas ta'uu danda'a gara biyya biraattis deemuun dhiphina sammuutiif hanga ta'e tokko nama saaxilaa jechuudha. Inni biraa daldala yookiin piroojeektiin tokko yoo nu alaakuuf yookiin wanti yaadneef karoorfanne sun akka kalma keenyatti yoo nu ga'uu inni kunis dhiphina sammuutiif nu saaxiluu danda'a. Inni biraa badii dalaguu. Namni badii dalagu yoomiyyuu ta'e dhiphina sammuu jalaa ba'uu hin danda'u. Yoo namni nama tokko irratti badii kan dalagu ta'e yeroo biraa dhiphinni rakkoon nama biraati irratti godhe rakkinni nama biraatitti godhe sun isa dhiphisuu irra deddeebi'ee isa yaachisuu oolu. Kanaaf dhiphinni nama irrattis waan badaa hojjechuun dhiphina sammuutiif nama saaxilaa jechuudha. Inni biraa humna ofiitiin ola karoorsuu waan dandeenye waan humni keenya hin dandeenye tokko karoorsuun yoo wanta saniif galma ga'uu kan geenye ta'e kunis dhiphina sammuutiif saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf barataas ta'ee daldalaas ta'ee osoo humni isaan beekin haganan godhadhaa haganan argadhaa jechuun yookaan karoorsu jedhu yoo galma sadarra kan karoorfate san irra ga'uu kan geenye ta'e dhiphina sammuutiif nama saaxila. Inni biraa hirriba gahaa dhabuudha. Hirriba gahaa dhabuu dabalataanis hirriba haga guyyaa sa'aatii hedduu haga guyyaa hedduu namni irra dhiphina sammuutiif hin saaxilamaa jechuudha. Inni biraa balaa tasaa tiraafikis ta'uu danda'a, balaa ibiddaa, balaa lolaa garaagaraas ta'uu danda'a. Akkasumas shororkeessummaan kan jiraatu ta'e balaan sun maatirras ta'e qabeenya isaanirra geessisu kan ga'uun dhiphina sammuutiif kan isaan saaxiludha jechuudha. Inni biraa bu'aa gadaanaa qabaachuu barnootaan bu'aa gadaanaa keessattuu barattoonni yuunivarsiitii jiran yoo bu'aa isaanii gadi bu'an yookiin yuunivarsiitiirraa yoo ari'aman ta'e dhiphina sammuutiin isaan saaxilamuu danda'a jechuudha. Waldhabdee iddoo hojii akkuma beekamu nama iddoo hojiitti waliin galtee namaan hin qabne dhiphina sammuutiif saaxilamuu danda'a. Inni biraa hojii namatti ba'achuu. Egaa kana jennee amaloonni fi mallattooleen namni dhiphina sammuu mudate yookiin dhiphina sammuu keessa qabu jiru maal agarsiisa? Inni tokkoffaa kophaa filachuu fi namoota garaagaraatti akkanumatti ofiin ka'ee aaruu jecha xiqqoodhaan aaruu jechuudha. Inni biraa hirriba dhabuu yookiin akkasumas hirribnis yeroo tokko itti baay'achuu jechuudha. Lachuu ta'uu danda'a jechuudha. Hirribni itti baay'achuu fi hirriba baay'ee rafuu fi hirribas rafuu diduunis ni ta'a jechuudha. Inni biraa inerjii yookiin anniisaa dhabuu waa tokko hojjechuudhaaf kaka'umsa dhabuu kaka'umsa hin qabu jechuudha. Namni dhiphina sammuu jala jiru jechuudha. Inni biraa mataa dhukkubii mataa ba'uu qabaachuu danda'a jechuudha. Namni dhiphina sammuu keessa jiru. Inni biraa ol deebisuu yookiin balaqqeessisuu garaagaraa fi akkasumas baasaa garaagaraatiif nama saaxilaa jechuudha. Inni biraa ulfaatina qaamaa dabaluu darbees namoonni tokko
ulfinna qaamaa hir'isuunis ni jira jechuudha. Inni biraa marsaan laguu jeeqamu fi akkasumas immoo marsaan laguu yeroo dhufu dhukkubbiin itti baa'achuu jechuudha. Akkuma kanaan dura jenne marsaan laguu wantoonni fiduu danda'an yookiin faallessuu danda'an jeequu danda'an keessaa dhiphinni sammuu isa tokkodha jechuudha. Inni biraa fedhii quunnamtii saalaatiif qaban qulqullinnis ta'ee baay'inni quunnamtii saalaatiif wajjin qaban rakkoo kanaatiif ni saaxilamu jechuudha. Inni biraa murtee hin taane yookiin murtee faallaa ta'e dabarsuu namni dhiphina sammuutiin jala jiru tokko murtee sirrii tokko dabarsuuf ni dhiphataa jechuudha. Inni biraa darbees of ajjeesuuf yaalu al tokko jechuudha. Namoonni dhiphina guddaa keessa jiran of ajjeesuufis ni yaalu jechuudha. Inni biraa alkoolii fi araada adda addaa fayyadamudha. Egaa kana jenne rakkooleen dhiphina sammuutiin nurra gahuu danda'an maali? Rakkoo fayyaas ta'e rakkoo hawaasummaarra nurra gahuu danda'an maali? Akkasumas dhiphinni sammuu rakkoolee kanaan dura jireenyas ta'e dhukkuboota kanaan dura qabnu irratti dhiibbaa akkamii qabaatu? Ilaalla nu wajjin tura. Inni biraa inni jalqabaa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaati jechuudha. Namni dhiphina sammuu qabu dhiphina ol ka'uu dhiibbaa dhiigaatiif ni saaxilama. Inni biraa dhukkuba onneetiifis ni saaxilama. Inni itti aanu immoo dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa taayippii 2 isa jedhamuuf ni saaxilamaa jechuudha. Inni biraas immoo ulfaatina garmaleetiifis ni saaxilama. Akkasumas jeeqamuu marsaa laguu akkuma kanaan dura jenne marsaa laguu jeeqamuu ni danda'a jechuudha. Inni immoo akka kanaan dura isiniif jenne namni dhiphina sammuu qabaatu dhukkuba garaachaatiifis ni saaxilamaa jechuudha. Kan kanaan dura qabu ta'e dhukkubni garaachaa akka itti hammaatu kan godhudha jechuudha. Inni biraa qaamni keenya umrii malee akka dafee dulloomu ni taasisa. Akkasumas qaamni keenya akka dadhabu ni godhaa jechuudha. Inni biraa fayyaa gogaa keenyaa akkasumas gogaan keenya akka kontuuru akkasumas immoo fayyaa gogaa keenyas miidhuu danda'a jechuudha. Keessattuu namoonni dhiphina sammuutiin saaxilaman dhiphinnis itti baay'achuu danda'a jechuudha. Egaa kana jenne furmaanni dhiphina sammuu maali? Akkamitti dhiphina sammuu ofirraa balleessuu dandeenya? Kun iddoo lamatti qoodama. Inni jalqabaa gargaarsa mana keessatti namni kamuu ofii godhee dhiphina sammuutirraa furamuu kan danda'udha jechuudha. Inni biraa yoo kun ta'uu baate mana yaalaa deemnee ogeessa xiinxaltootaatiin gorsaa fi akkasumas yaala garaagaraa qorichoonni garaagaraatiif ni kennamu isa fudhannee dhiphina sammuutirraa baraaramuu ni danda'ama jechuudha. Isa duratti dhiphina sammuutiif yaalli yookiin furmaan isaa akkaataa rakkoolee dhiphina sammuu fidanii hundaa'a jechuudha. Rakkooleen isaaniis erga beekame rakkooleen furmaannis kan rakkoolee san laallatu ta'a jechuudha. Rakkoo san hubeen rakkooleen sun akka yookiin hir'atan yookiin akka hambisneef dhiphina sammuurraa baraaramuu ni danda'a jechuudha. Inni biraa dhiphina sammuurraa furmaan inni jalqaba dhiphina sammuu sababni maali kan jedhudha. Yoo sababa kan hin beekne ta'e dhiphina sammuu sanarraa haalli itti furamuu dandeenyu xiqqoo nu rakkisuu danda'a. Kanaaf maaltu nu dhiphisa? Maaltu sin dhiphisa? Jireenya keessan keessatti wanti sin dhiphisu maali? Kanaaf sababa dhiphina sammuu wantoota ta'an adda adda baafnee akka salphaatti yaala mana keessa gargaarsa mana keessatti ofii goonuu dhiphina sammuutirraa baraaramuu ni danda'ama jechuudha. Inni biraa inni sadaffaa jechuudha. Dhiphachuun nama kamuu akka mudatu beekuu qabu jechuudha. Dhiphinni sammuu sibichaa miti yookiin ana qofas miti. Namni hundumaayyuu addunyaa kanarratti dhiphina sammuutiif namni hundumtuu ni saaxilama. Rakkooleen har'as si mudatan kun rakkooleen kun namoota hedduus ni mudatu. Kan kee qofas miti. Rakkooleen kun kan namoota birooti. Namoonni biraatis rakkoolee ati keessa jirtu kana keessa haala garaagaraatiin carraa garaagaraa fayyadamuun tattaaffii garaagaraa fayyadamuun keessa darbanii jiru. Kanaaf rakkoon sirra jiru yookiin rakkoon sababni dhiphina sammuutiif si saaxilan sun akka si qofaaf akka hin taane beekuudha jechuudha. Inni itti aanu rakkoo jiru amananii fudhachuu. Sababa du'aatiinis nama dhabuu yoo ta'e jaalalli anis dhabuu ta'e kun hundumtu wanta haaraa miti addunyaa kanarratti jechuudha. Namni kamuu addunyaa kanarratti jechuudha wanta haaraatti raawwatu ta'u hin jiru. Kanaan dura iddoo wayiitti ta'ee jira. Nama wayiitti irrattis ta'ee jira. Kun kan kee qofaa mitis
kan nama hundumarra mudatudha jechuudha. Inni biraa dhukkuba uu qabaatte dhukkuba si qabate san amantii fudhachuu qabaatta. Yoo fakkeenyaaf kaanseriin qabda kan siin jedhan ta'e har'an du'a borin du'a jettee dhibbisuurra haga jiraattu gammachuudhaan jiraachuu qabdaa jechuudha. Dhibbisuu hin qabdu. Kana akkas gochuu qabdaa jechuudha. Inni biraa hiriyaa waliin haasa'uu fi hiriyaa gaarii qabaachuu. Yeroo baay'ee namoonni wajjumaan dubbachuu, wajjin nyaachuu, wajjumaan dhuguu qofaaf kan ol argan kun sirrii miti. Kana balleessuu qabdu. Hiriyaa yeroo gaddaas yeroo gammachuus kan wajjin jiraatu wanni rakkattis kan ishee wajjin gootudha jechuudha. Inni taa dhiifama gaafachuu fi waan badaa hojjechuurraa of qusachuu. Namni nama ta'e badii balleessuu dhiisuu namarrattis miidhaa qabsiisuu danda'a. Karaa beekamuunis ta'e karaa hin beekamne. Wanni dhiibbaan yookiin balaan namarratti qabsiisu dhiphisuu danda'a. Kanaaf dhiibbaa goonisan yookiin namarratti balleessaa balleessinisan beeknee dhiifama gaafachuun akka dhiphina sammuutirraas hin qabamnes nu taasisaa jechuudha. Inni biraa erga kanaa daawwanne booda osoo beeknus ta'e osoo hin beekne keessatti osoo beekne namarratti balaa geessisuu dhiisuudha jechuudha. Inni biraa karoora humnaa olii wanta qabatamaan ta'an karoorfachuu wanta hin dandeenye daldalaas ta'uu danda'a wanta biraas ta'uu danda'a karoora humnaa ol ta'e karoorfachuu dhiisuudha jechuudha. Inni biraa sagantaa baafachuu sagantaan ala wanta tokko tokko yeroo deemamu namoonni baay'een ni argamu jechuudha. Inni biraa sochii qaamaa gochuu nan beekaa yeroo baay'ee akka biyya keenyatti warroonni ispoortii yookiin sochii qaamaa gochuudhaaf nuuf mijatu ta'a. Keessattuu warra dubartootaatiif kun rakkoo ta'uu danda'a. Haga danda'ameen sochii qaamaa wakii garaagaraa gochuunis dhiphina sammuurraa akka baraaramnu nu gochuu danda'a. Inni biraa dhangala'aa garaagaraa fi fuduraa gargaaramu keessattuu bishaan muduraa fi fuduraa keessaa kan akka paappayaa, muuzii, burtukaanaa fi maangoo garaagaraa fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Inni biraa wanti dagatamuu qabu namni dhiphina sammuutiif saaxilamu tokko akka amantii isaatiitti akka amantiin isaa ajajutti kadhaas ta'ee faaroowwan garaagaraa amantii san keessatti gaggeeffamu hordofuu fi kadhannaa akka amantiin isaa ajajuuf kadhannaas ta'ee du'aas ta'ee gaggeessuu qabaa jechuudha. Kanas dabalatee abbootii amantaa barsiisota amantaa dubbisee dhiphina keessa jiru kanaaf irraa furamuu danda'a jechuudha. Kunis akka furmaata tokkootiin ilaalamaa jedha hin gorfamaa jechuudha. Inni biraa egaa kana gooneen booda mana keenyattis gargaarsa kana erga waliin ofii goonee kan dadhabne yoo ta'e karamitti deemuu qaba. Inni taan yeroo akkamii maal dhiphinni akkamii yoo nurra mudate rakkoo akkamii keessa yoo jiran gara mana yaalaa deemuu qaba. Wajjin tura. Mana yaalaa yeroo akkamii deemuu qaba. Inni tokkoffaa gargaarsa mana keessatti ofii goonee yoo dhukkubni sun kan nutti furre ta'e. Inni lammaffaa hojii hojjechuu hin dandeenye. Inni sadaffaa barnoota barachuu hin dandeenye ta'e gara mana yaalaa deemuu qabnaa jechuudha. Sababa inni arfaffaan sababa dhiphina sammuu kanaatiif sababa dhiphinni sammuu rakkoo nu mudateen dhiphinna sammuu nurra ga'ee araada garaagaraa keessa gallee jiru ta'e kan akka xambootuutu caatii qaamuu keessa gallee yoo ta'e furmaata isaa kan argachuuf gara ogeessa mana yaalaa deemnee ogeessa xiinsammuu dubbisuun ni barbaachisaa jechuudha. Inni biraa of ajjeesuuf yaaluu of ajjeesuuf yookiin sagalees of ajjeesi hin jedhu yookaan sitti dhagahamu ta'e yookiin immoo of ajjeesuuf kana dura yaaltee jirtu yoo ta'e saffisaan gara mana yaalaa deemuu qabdaa jechuudha. Inni biraa sa'a hedduuf hirriiba dhahuu dhabde sa'a hedduu fi haga guyyaa hedduuf hirriiba kan hin arganne yoo ta'e yeroo kanas mana yaalaa deemuu qabdaa jechuudha. Inni biraa ofis ta'ee nama biraati irratti balaa kan geessisu yoo ta'e yeroo kanas mana yaalaa deemuu qabda. Dhiphannee kanarraaf isin qabanne kan beekumsaa fi hubannoo gaarii akka irraa argattan abdii qaba. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin jenna. Peejii keenya laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessan kana kan biras akka ga'uuf nu gargaaraa. Horaa bulaa saba koo galatooma.